Yooyyaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii keenyaa akkam jirtan nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa har'a sagantaa bareedduu fuula ifaadhaan isinii dhufnee jirra. Sagantaa keenya yeroo darbee keessatti aniif obboleettiin koo Maqdas Baayisaan afgaaffii gabaabduu tokko goonee isin biraan geenyee turre. Har'a immoo waan addaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Innis badhaasa guddaa tokko isiniif fidee dhufeera. Badhaasa kana immoo akkamitti argachuu akka dandeessan asumaan ibsa bal'aa isiniif godheetiin bira darbaa. Innis badhaasa kan argachuudhaaf linkii viidiyoo ammoo waraabne kan linkii viidiyoo kana fuutanii Facebook irratti share gochuudhaan Facebook peejii gruppiiwwan gurguddoo telegram chaanaalii fi wanneen garaagaraa keessatti linkii kana fuutanii share gootanii screenshot gootanii suura kaaftanii screenshot gochuudhaan karaa keessaa na qaqqabsiisuu dandeessu. Linkii sana share gootanii gruppii fi telegram chaanaalii yookiin peejiiwwan garaagaraa keessatti gruppii linkii kana share gootanii suura kaafattanii screenshot gochuudhaan karaa Facebookii koo dhaabbataa Abboomaa Aagaa Dabaloo jedhuun karaa keessaa na ergitanii achumaan baay'ina suuraatiin laallee hanga isin share gootanii suura kakkaaftan hunda isaa baay'ina isaa lakkoofne abbaa irra caalaa baay'inaan gruppii fi telegram chaanaalii fi wanneen garaagaraa irratti share godhan lakkoofne abbaa tokkoffaa bahee badhaasa guddaa tokko qopheessineerra. Badhaasichis kitaaba guddaan baay'ee jaalladhu Gurraacha Bayaa jechuun maal jechuudha kan jedhus kitaabichumarraa argattu. Gurraacha Bayaa kun eessa jira kan jedhuuf kitaaba sanarraa argattu jechuudha. Kitaabicha immoo akkamitti isin qaqqabsiisuu akka dandeenyu warreen biyya keessa jirtan keessaa magaalaa Finfinneetti kan argamtan anarraa kallattumaan harkatti isinii kennuu hin danda'a. Warri biyya keessa hin jirre warri Dubaay fi wanneen garaagaraa keessatti argamtan warri Dubaay, Ameerikaa, Jarmanii fi iddoo garaagaraatti argamtan immoo karaa ittiin isin qaqqabu haala mijeessinee harka keessan akka ga'u asuma gamanumaan waadaa isiniif galuun barbaada. Isinirraa kan eegamu liinkii kana share gootanii yuutuubiin keenya namoota hedduu akka qaqqabuu fi subscribe warreen hin godhin jiran subscribe gochuudhaan yeroo gabaabduu keessatti YouTube chaanaalii keenya kan guddisnee hojii itti hojjechuu dandeenya jechuudha. Waan kana gootanii akka badhaafamtan gamanumaan dhaamsa isiniif dhaamuun barbaada. Waan daawwattaniif ulfaadhaa galatoomaa nagaa ta'a isiniin jechuun barbaada.